lammata immoo qabsoon kuni kan akka diinonni keenya jedhu barbaadan kan Oromoo sanaa kan Oromoo kanaa miti jecha Oromoo hunda saatu waliin qabsoo godhe waliin du'e waliin wareegame jecha maaliif akkas jenna warra wareegamtoota shiniggaa yaadannu bara 1980 gartuun durfamu biyya Somaalee dhaqee yoo gargaarsa wayillee nuu kennite gaafachuudhaaf karaarra bu'an nama 14 akkas nama 13 ta'anii kan isaan eeggate garuu karaa darbanii milkaa'uutu hin ta'in shiftoonni Somaalee walitti qabanii Ogaaden walitti qabaniitu warra hambaa Ziyaad Baree turan walitti qabanii hunda isaanii hiriirsanii funyoon hidhanii warri islaama taatan keessaa baha jedhanii yeroo gaafatan Magarsaan nuti laki hundi keenyayyuu Oromoodha jedha hundi bakka tokko boodarra inni nuun har'a nu fixxanillee kumootatu nu duubaan hafee jiraa jedhee du'e jecha. Kanaaf waa'ee tokkummaa Oromoo kana itti qoosuu baannu gaariidha. Waa'ee tokkummaa Oromoo kana akka warri kaan tokkummaa jedhanii warri iyyan warri olloota keenyaa ni beektu. Tokkummaa maali jedhanii. Nuti tokkummaa dhiigaan walitti hidhamimi qofaa miti. Tokkummaa seenaas qabna. Tokkummaa qabsoon walii wajjin du'uudhaan arganne qabnaa jecha. Akkuma isinii hime Magarsaa Barii Oromoo Giddugaleessaati. Okay, Abboo Maamii Tukkuu Wallaggatti dhalate. Yiggazuu Bantii Wallaggatti dhalate. Yoon isinii lakkaa'e hundi isaaniiyyuu lafa keenya lafa Oromiyaa garaa keessaa ba'an jecha. Maaliif kun? Saamanii duroomuufi yookaan nama biraatti gooftaa ta'uufi miti. Biyya Oromiyaa jedhamtu saba Oromoo jedhamu gadi aantummaarra moggeeffamuurra saamamuurra tuffatamuurra baasuuf lubbuu isaanii sana dabarsanii kennan jecha. Kana kaliin jedhuuf yeroo waan argannes jiru kaleessas arganne yoo ta'e wanti bilaasha arganne tokkollee jiru jecha. Tokkollee Oromoo ta'ee biyya kana waliigalaa kana keessatti ituu ittiin dhiigin, ituu namni ittiin du'in, ittiin hidhamin, ittiin tumamin waa xiqqoo tokkollee garaa laafaniif akka kennaniif hin jiru jechaadha. Nuunis har'a bakka Oromoon jiru kan nu ga'e wareega nama keenyaati kan jennuuf kanaaf. Kunoo isin as keessa gidduu kanatti yoo ilaaltan warra waggaa 11 mana hidhaatti hidhame fa'a keessa jiru. Yaalibsaa, Yaalgeetaa warra akkasii kanatu jiru. Hidhamuu qofaa miti. Warra sitti TV televiizyinii irratti waan mootummaan abbaa irree darbe godhe jedhamee agarsiifamu qeensa buqqifamu faana jala tumamuu jedhu warra argees darbedha jecha. Maaliifi kanaan wal kakaasuudhaaf miti. Wanti kun godhamuufi namatti darbuuf miti. Gooftaa namaaf ta'uufis miti. Nama jibbuufis miti. Maqaan meeqallee nutti baafamu mirguma keenya haqa keenya akka namaatti abaluun caallaan jenne Oromoon takka abaluun caalleetu isa of jala aansinaa kan jedhu takka qabaannee hin goonellee waan mirga keenya ta'e kan uumaan nuu kenne kani hawaasti addunyaallee har'a fudhatee akka bareenee tokkotti itti dhimma ba'u hin dhiisnuudha. Akka namaatti kabajamnee dachii kanarra jiraachuu qabnaadha. Yeroo kana jennutti waan ta'aa jiru ni argina waan nama lolchiisu waan nama lubbuu ofii dabarsanii kennuutti keessa jiran.
lafti keenya guuramee lafan qabu lafa jiitu irra taa'a namni hojii hin qabu kan barate hojii dansaan argatu kun hundumtuu meedhiifama naa godhagaa qorumsa waan kanaa darbuu dadhabeera ofirraan gabaabsa kanaaf kaniin jechuu barbaade maali qabsoo gammaa godhame kana keessatti nuyi wareega kafalleerraa manaa maatii dhabneerraa akkas jechuu dandeenya garuu dhugaa tokko beekaa wareega dhugaa kan nurra dachaa arge isin warra ba'aa gabrummaa baatedha jechuudha. Nuti ofii keenya bilisa goone jinne jennee falmachuutti seene. Isin warra hiree kanan argatiin yeroo duraaniitti miidhaan kanan jedhamne irra gahe tu irra miidhame jennanti. Ummata keenyatu irra miidhamee jenna. Lammaffaa gootummaadhaan lolanii kanaa kan jedhu kuni galatoomaa faaruu gaarii sanaaf garuu haa ta'uti qabsoo bilisummaa Oromoo kufaa ka'aa adda bilisummaa Oromoo as geesse kana ummata Oromootu keessumaa qotee bultoota Oromootu utubaa ta'e asiin gahe. Meeqa falmaa sana irratti keessatti dhalatanii ijoollee dhumti re'ee tiksaa ture gaala tiksaa ture abbaan dhungatee ergee dhufanii gootota hiriyaan qaqqabne ta'antu jiru. Gaafa jaaraman gaafa tokkummaadhaan ka'an gaarreen dhiibamne hin jiru jechuudhumaaf hin jedhan. Warra akkasii yeroo kaasnu maatii tokkicha keessa ijoollee 3 ajajoota ta'anii falmaa irratti dhuman 3 isinii kaasu. Hawaas Roobaa, Yaadataa Roobaa, Gammadaa Roobaati. Isaan kun kutaa Arsii keessa ijoollee ganda muriiti. Hamma gaafa yeroo chaartarii baanee wayyaaneen duula nutti labsus warra 3 ajajoota ta'anii seenaa boonsaa barreessanii darbanidha jechuudha. Gamanatti yoo deebine maatii tokko keessa akkasuma 3 Dahoo Soolee, Hambisaa Soolee ijoollee warra isaanii Ellaahi Malkaa Bal'oo kuni naannolee Oromiyaa hunda keessa bakka waraanni bilisummaa Oromoo bobba'e hundatti kan jirudha jecha. Kanaaf qabsoon kun qabsoo gandi tokko tolchi qofa miti. Gandi Oromoo hundi ijoollee isaatiin keessatti hirmaate of dura uumee of dura oofedha jecha. Dhugaadha. Akka isin feetanitti akka nuti feenuttis yeroo isin barbaaddanii fi bakka barbaaddanitti isiniin dhaqqabne. Kan homaa waan isin dhoksinu hin qabne hin tiranne. Kan immoo kan ta'eefi duulli lafaa fi samiin nurratti banamaa ture. Salphaa miti. Damni alaa keessaa nurratti ta'aa ture. Salphaan ture. Dubbiin duuba xiiqii maayyii kan ta'e ituu lubbuun keenya tokko isaa taanu 3 isaa taanu dhaaba kana nurkatti hin diiganidha. Dhaaba kana nurkatti hin dhabamu. Dhabame baraabaa dhabame jedhanii kaasan yeroo duraan. Amma immoo dafee ka'ee barammasii jedhu jechuudha. Yeroo garii maqaayyuu nu dha'uun barbaadan Ziyaad Bareen yeroo 70moota keessa nin kalee nuun jette nin kalee jechuun warra biraa jechuudha. Maqaadhuma adda bilisummaa Oromoo jedhu dha'uu dhabu diddaadha. Mangistuunis jalqabee ture boodarra kana. Andaandochi liyyuu waanuma tokko jechuu jalqabee ture jecha. Hammana jibbame, hammana sodaatamne jecha. Kana hundagaa sodaa kana hunda cabsee ilmaan Oromoo akka sabaatti gumoofte jiraattes
guyyaa bal'oo baay'ee arginee jechuudhaaf hin jedhu. Guyyaa bal'oo gaarii uummata keenya wajjin argine. Kanaaf faaruun jaallan gootota keenya bakka bakkatti kufaniif haa ta'u. Faaruun ilmaan qotee bultoota Oromoo ituu waraana kanaaf galaa dhiyeessanii ituu waraana kanaaf guddaa waan dhaamsi guddaan ni qabu. Egaa kana hunda gooni kun seenaa duriiti. Ammas waggaa 4 darbe keessatti qabsoon isa kaan tirataa dhufullee qeerroonii fi qeerrittiin Oromoo duwwaa sana qaawwaa dhalate sana cufanii qabsoo bilisummaa saba Oromoo dachaa tarkaanfachiisuudhaan mirga cululuqaa gonfachiisan jechuudha. Qeerroo bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo haaromsuudhaan seenaa jaallan keenya gootota wareegamanii haaromsuudhaan aarsaa baaftaniif ashamaa fayyaa ta'a ulfaadhaa galanni keessan immoo bilisummaa keessan haa ta'uun jedha jechaa. Kanaaf jaallan warra qeerroo fi qeerrittiidhaan qabsoon keessan sichi fuulduratti neenci akka keessanii qeerranti akka keessanii akka isinis dhalchitaniif jabaatanii hojjechuu barbaachisa. Kanaaf immoo har'a haala jirru kana keessatti humna tokkummaa Oromoo tiksu humna saba Oromoo jaarmiyaadhaan cimsee fuuldura tarkaanfatu taatanii argamuu qabda. Waan hin guutamin baay'een akka jiru ni beekna. Gaaffiin keenyas dheeraa akka ta'u ni beekna. Garuu gatii waan arganne hunda itti argan dagachuu dhabuudhaan akka qabsichi laaffannee wal jabeessuun barbaachisaadhan jedha. Egaa gama kiyyaan isinitti baay'ee dheeressee dhiifama naa godha. Jaallan keenya hafan waan gaggabaabaa jedhanii akka isinii wajjin wal barataniin kaasaa Geetaa Mooyisaa ittaanaa Hayyuu Duree Dhaabaa dhiigaa waan xiqqoo nu jedha. Achi warri kaan immoo ibsaa isinisitti aanaa warra kaan isin waama jechuudha jedha. Umuriidhaanii warri na caaltan jaarsoleen Oromoo kan akka koos waluma qixa kan taanes yeroonni koo warri mana hidhaatti waliin dararamne rakkanne as keessallee hin jirtu isinis dabalatee keessumattuu yeroo har'aa qabsoon uummata Oromoo dhalootatti darbee seenaadhuma qabsoo keessatti qabsoo tokko calqabee kan fixe dhaloonni tokko baay'een isaan jiru kan carraa argate baay'ee xiqqoodha. Qabsoon dheeraadha. Dheerinni qabsoo bilisummaa gaafii bilisummaa akka isa naman godhu kun beekamaadha. Dhalootarraa dhalootatti darbee amma kaayyoon sun iddoo ga'utti itti fufaa jechuudha. Kanaaf keessumattuu qeerroon Oromoo abbootiin isaanii kan kana duratti wareegaman, kan itti dararaman, kan itti hidhaman, kan uummanni Oromoo itti kaffalee har'a nutillee shororkeessitoota jedhamnee biyya ormaatti waggaa dheeraadhaaf akka jiran kan godhanne ijoolleen keenya itti darbanii har'a siin nu ga'u isaaniitiif galata guddaa qabuun jedha. Inni keessan isaan qooda isa duraa dursee haa fudhatan malee haayyoleen Oromoo waliin dhiiganii abbooliin Oromoo waliin dhiiganii isaaniif illee humna ta'anii hammatanii akka qabsoo isaanii itti fufan jajjabeessanii asiin ga'uu isaaniitiif galata guddaa qabu. Kanaaf
har'a nuuf yeroo qabsoo kana calqabnu dukkana keessa calqabne dukkana keessatti hedduu hin beeknu har'a garuu yoo xinnaate qabsoon keenya iddoo akka ga'u abdii guddaa waan qabnuufi nuuf injifannoo guddaadha bilisa akka arganneetti ilaallanuuf. Kanaaf qabsoon kuni as ga'uunsaa hedduu nu gammachiisa. Kan biraa qabsoon tokko ummata tokko ummanni tokko humni isaa tokkummaadha. Ummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf jarraa tokkoof walakkaa ol diinaan dhiigaa ture, hidhamaa ture, dararamaa ture. Otoo kana ta'uu har'a bitittinnaa'ee yeroo qabsoon itti gochaa ture hin ture. Haa ta'uti yeroo keessa deemsa keessa harka wal qabatee tokkummaadhaan har'a iddoo har'a ga'eera. Oromoon har'a ummata sodaatamu, ummata kabaja qabu malee ummata tuffatamu miti. Kun immoo wareegama qabsaa'onni Oromoo baasaniin kan as ga'e ta'uusaa hundi keenya beekna. Isa kana gaa qeerroon keenya itti darbee asiin ga'uunsaa tokkummaan Oromoo har'a kan arginu kun Oromoon gaafa Finfinneedhaatu qabu, gaafa dhiyaatu qabu, gaafa bahaatu qabu, gaafa kaabaatu qabu harka wal qabatee sagalee tokkoon dhaabbachuunsaa injifannoo guddaadha. Kan humni kana caalu hin jiru. Kanaaf kunitti fufuu qaba. Kana kan booressu, kana kan dhaamsu ilmaan Oromoo yeroon itti wal dhiksan otoo hin taane yeroo addaddummaa isaanii duubatti dhiisanii rakkoo dhalate sana duubatti dhiisanii wal hubannoodhaan tokkummaadhaan gaafii ummata isaanii rakkina ummata isaanii caqasanii harka wal qabatanii yeroon itti deemanidha. Kanaaf namni dantaa ummata Oromootiin hojjetu hundumtuu wal dhiiksuun walirratti qabsaa'uun fafeedha. Safuu Oromoo kan cabsu natti fakkaata. Kanaaf nuufillee warra wareegama guddaa kaffalan, warra wareegama guddaa baasaniif Oromoo yeroo dhiiksu isa kamiif akka qabsaa'u waan hin beekneef kun dhaabbachuu qaba jenna. Kun dhaabbachuu qaba. Kana irratti immoo jaarmoleen Oromoo hundumtuu wal hubannoodhaan taa'anii adda addummaa isaanii hiikanii kana gubbaa irratti jaarsoleen Oromoo, hayyoonni Oromoo, qeerroon Oromoo hundumtuu walitti dhufanii akkaataa furmaanni argamu akka godhan waamicha goonaa fi gara kootiin waamicha godhaa fi kanaaf gabaabaatti waan nu simattaniif nuti jagna miti. Jagni isin as keessatti warra gubattan, warra roorroo isin irraan gahe sana warra baattanii asin geessan isin jagni keenya isin, hundeen keenya isin. Kanaafi baay'ee isin galateeffannaa. Waan hedduun dubbadhu gara fuulduraatti egaa yoo carraan argame waliin isa durii duwwaa yoo laale inni har'aa kan har'aa duwwaa yoo laale borummoo gara fuulduraatti maaltu dhufa jennee laaluu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafi yeroo walirratti bobbaanu, yeroo walirratti qabsoofnu wanti fiduu danda'u kufaatii malee, miidhaa malee waan barbaadnu sana nu fiduu waan hin dandeenyeef gaafa nuti kufnu immoo duubaan kan nutti dhufu beekuun nurra jira, kan nutti qophaa'aa jirus beekuun nurra jira. Kanaaf bifa kanaan haalaallu tokkummaa keenya haa cimfannu, ijoolleen keenyaa fi jaarsoleen keenya abbootiin keenya walaa gorfannu, jaarmolee fi ummanni walaa caqasu jedha. Galatooma waan dhageeffatanii. Galatooma jennaa asirraan
Galatoomaa. Waan baay'eetu dubbatame. Inni kaan abbaa qubeenaan jedhaa, inni kaan qubeenaan jedhaa. Baay'eedha maqaan naa kennamu. Kan akka ji'a 3 hin caalle yeroo 3 hin caalle keessatti hojiirra akka oolu godhan beekota Oromoo warreen elementary school, high school, university barsiisan sana fuulduratti isaanii kan bu'aa sana buuse na caalaa isaanii ani qindeessituudha. Isaan naa galateeffadha. Egaa qubeedhaan dhumaayii barumsi Oromoo beekumsi Oromoos barumsi Oromoos qubee irratti raawwataayii kan jedhu gaaffis of gaafachuu dura jiru. Nama barumsa isaa to'atetu ilmaansaa akka ofii barbaadutti guddifata. Nuti ijoolleen fidalaa warra fidalaan barannee jechuudha. Ijoollee qubeetu hin ta'in. Nuti warri fidalaa garlamee turre. Yoo waa agarre achi gorra. Yoo kan ammoo agarre asii achi gorra. Innaa iddoo tokko daddaaqummaatu nu rakkisaa ture. Daddaaqinatu nu rakkisaa ture. Ijoolleen qubee garuu akkan fagoodha alaalaa dhagayetti. Ijoollee biyya ishee duwwaadhaaf, ummata ishee duwwaadhaaf yaaddu. Rakkina isaa sirriitti kan agartu. Rakkina sanas calaqqisuu waan dubbattuuf, waan hojjettu hundumaatti calaqqisuu kan barbaaddu. Ta'uu isheetii fi lubbuu ishee kan kennitu ta'uu waggaa 5 darban keessa agarreerra. Kanaaf egaa maal jechuudha? Nuti ijoollee fidalaa keessaa gallee ijoollee qubee kanatti waan halli kennuun nurra jira. Anis jaalleewwan koos kanuma yaadu. Yeroo hedduudha jalqabnee kanuma yaadne. Ijoolleen qubee geesseetti fudhachuutu irra jira. Akka seenaa Oromoo akka aadaa duudhaa Oromootti waggaa 8 namni hundumtuu namni Oromoo keessa namni jiru kan waggaa 8 hiramee walirraa jalaa ol guddatu hin jiru. Tokko jalaa dhufa inni irra keessa jiru gadhiisuutu irra jira iddoo sana. Guyyaa tokko dabarsuu hin danda'u. Waan akkas hin gooneef nu hin jiru. Akkas maaliif hin goonu? Kaasaan hin jiru kan kana malee kana gochuu kan dadhabsiisu hin jiru. Waggaan 8 kutaa tokko keessa buusaa tokko keessa yookiin gogeessa tokko keessa turuuni ga'aadha. Kan jedhutti amannaa gara fuulduraattis immoo seera keenyaaf heera keenya akka gadaatti qopheeffanna ta'a. Qopheeffattu ta'a utuun jedhee wayya. Kanaaf egaa ijoollee qubee jennummaa isheetii fi waan kana goote duwwaadhaaf utuu hin ta'in obsa isheen bara sana naa kennitee fi deebiseen galateeffadha. Maaliif yoo jettanii iddoodhaa mana barumsaatii afaan Amaaraan hin barannu jedhanii ka'an.